Ashama harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota miidiyaa keenyaa hunduma keessaniif nagaa fayyaan isiniif yaa baay'atu jecha seenaa jireenyaa faarfattuu Altaayyee Galataa qabannee isiniif dhiyaannaa hamma xumuraatii hordofaachuun hawwii keenya. Maqaan ishee faarfattuu Altaayyee Galataa jedhamti. Godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo Aanaa Sayyoo ganda Abbaa Jaarraa jedhamutti dhalatte. Isheenis maatii kiristaanotaa irraa kan dhalatte ta'uu baatus daa'immaa isheetiin gooftaa kana kan fudhattedha. Faarfattuun kun bakka dhaloota isheetti gooftaa fudhattus garuu tajaajila isheetiin guddina kan eegalte magaalaa Dambidolloo waldaa guutuu wangeelaa lakkoofsa 2ti. Albamii faarfannaa ishee isa jalqabaa bara 1998 kan hojjette yoo ta'u kunis deeggarsuma waldaa guutuu wangeelaa lakkoofsa 2 kan hojjetameefidha. Erga magaalaa Dambidollootii baatees magaalaa Finfinnee kan jiraachaa turtee fi konfiraansiiwwan garaagaraa tajaajilaa kan turtedha. Faarfattuun Altaayyee tajaajila faarfannaa kennaa turteen jaalatamummaa fi fudhatamummaa guddaa amantoota biratti kan argattedha. Faarfattuun kun albamii 5 kan hojjette yoo taatu albamiin ishee lammaffaa bara 2000 hojjetameef kan sadaffaa bara 2004 akkasumas albamiin ishee arfaffaa bara 2009 kan hojjetamee fi inni dhuma albamiin ishee shanaffaa mata duree ni darbama jedhuunis xumura bara 2005 hojjetamee fi eebbifamee ture. Faarfattuun Altaayyee jireenya ishee keessatti jalqabumaa eegalte rakkinoota hedduu kan dabarsite yoo taatu yeroo garaagaraatti tajaajila ishee kanaa keessatti wangeelaaf gatii guddaa kan kaffaltee turtedha. Faarfattuun Altaayyee yaalii gaa'ela hundeeffachuu taasistus kan hin milkaa'in hafee fi daa'ima hin godhannedha. Faarfattuun Altaayyee dhukkubsataa turuun erga yaalii garaagaraa taasifamee fi tureen booddee gara abbaa ishee isa barabaraa bira jiraatu gaafa Sadaasaa 24 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara abbaa ishee isa jaalattu gooftaa ishee bira deemte. Egaa akka miidiyaa keenyatti nutis gadda guddaa nutti dhaga'amu ibsachaa maatii amantoota akkasumas firoottan ishee hundumaaf jajjabina hawwinaa. Dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa kaasanii amma ammaatti waan nu dhaggeeffataniif ulfaadhaa kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa. Miidiyaa keenya immoo subscribe, like, comment, share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Guti upe apanko wala balale bi matani dinako. Hallelujah galate kami ulfatu gofta baranje jami. Hallelujah galate kami ulfatu gofta baranje jami. Ko barani jejami ol jedite sokerratti galateeffami. Uffee waaqa koo barani jejami ol jedite sokerratti galateeffami. Fijari isa digame do arsa keny fallin jirum yo atnu gote male gargarsa. Galatan guti upe apanko wala balale bi matani dinako. Hallelujah galate kami ulfatu gofta baranje jami. Hallelujah galate kami ulfatu gofta baranje jami. Dandati komiti ani samouni
Oljedhi waaqaako yaasa irra jette mataa diinotaako ulfinaan oljedhi waaqaako yaasa irra jette mataa diinotaako. Galataan guutii uffee afaan koo walaa bolaalee mataan diinako. Hallelujah, galateeffamee ulfaatu gooftaa baraan jajamee. Hallelujah, galateeffamee ulfaatu gooftaa baraan jajamee.